شيطانا ددبا دجي ربي علم نمال ددبا قدامي أمامي ضعيف في كل شيء ابن القيم دار الهجرتين كتاب ساكي ستي وهند كيس ددبا نمني يو بيلهن ددبا يو أمو متانا نياتيك وفلي أمو مددبا يو هربك وفلي هند ددبا يو هربك أبلين ددبا يو بو هلي أمو مددبا يو كل فلي كل في أمو مسدد نفسيس ومهند كيس ستي ددبا علم نمال وخلق الإنسان ضعيفا بدان مرة ضعيف دباجو كيد شيطانا وانك سحري وانك مسي شيطانا اللي شيطان الراي ان كيد الشيطاني كان ضعيفا لا تشو ضعيف ضعيفني لما ما ولنغو توكي ساتوكو ددبا اساهم اسا غديته ملي يوتك رقهم نقباته ملي كنافو بدان والافتتي قامنا ما كيساباتو وان افچنقني افركسني بلبلهم ددقني وان هندا هاسوان تاني جچوتن تاني غوچن تاني هندا كيسا غلاني متي كناف دكبون akka buda dukubon akka sihri waan bakka guddaa kennanii fi of rakkisanii miti uma xiqqoodha yaalama san keessa jalqabni ulamaan islaamaa buda sihri jinni dubbanne dabarsine jira mata duree kan garuu ka buda waan takka lamatu adda godha karaa lamaani tokko addawaa ul ilaahi qorsa yookiin qoricha yookiin dawaa gara ilaahiitiin dhufu wa huwa alqur'aan آيات أذكار صحيح نبي محمد رادف ذكري وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآنك نرى وان دوانا ما تأو قريتشنا ما تأو إسكي نجر ربي للمؤمنين كيستو ور إست أمانيف دواء اللي رحمة اللي دم شفاء فيه شفاء للناس لرب دم دايما دواء علمنا ما كمر فيد مؤمنا في كافر الرس وأما القرآن للمؤمنين ورست أمني كان فوق قرآني يوكي ذكرين حاجة يكينا كيتي حاجة أتتي أمنتو برسنتا يوكين إبنتا إيمانا كيتي سفيد جتشو للمؤمنين وانجد إف شرطي إيمانا قد إف كان فوق كرام بدان اتجالم كرام لما tokko karaa dawaa ilaahiiti suni aayaata aayaan illee qur'aana guutuu qaraa oolanii miti kan namni hundi haffadhee qomatti qabatee ofii isaatiif ofitti qara'uu danda'u wanti amala dogongoraa ka aadaan ta'ee ummata keenya keessatti hafe haga sheekni dhufee namatti qara'utti budaan hin baatu jedhanii yaadu namni yoo imaana qabaatee yoo dhikrii uma haga beekuun tokkoffaa jedhan ulamaa'ni ta namni namatti qara'u irra ta abbaan ofitti qara'utu irra caala jedhan yoo abbaan ofitti qara'uu danda'e yeroo gariin dhogga jinniin yeroo garii shayxaanii yookiin budaanni dhogga ofitti qara'u yoo sadarkaa san geessu nama biraati dhibee nama biroo tarkaanfatee jira amma yujiibul muxarra nama cinqame abbarra nama cinqamu jira dhibamarra namni dhibamu jira rakkatarra namni rakkatu jira isarra madaan ibiddi kan ibidda barra bo'e gubadhan hanga ofii yaqqansu hanga ofii dhukkubsatu ofii isaati itti iimaanaan ofii isaati ofii yaalu namni haga isaatti isa yaalu jiru eenyu toga kiyyanna akka jeela itti sareen kanaaf namni jalqabumaa yoo sadarkaa of wallaaluu sadarkaa dadhabuu bira hin gahin qur'aan ofii isaati suuraa faatihaa jalqaba suuraa baqaraa aaya 5 آية الكرسي آمن الرسول سورة القلم وإن يكاد الذين يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر آية مسنجد يا قدمات آية قدمات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله قل يا أيها الكافرون حقنوا ميرانو لماني كان أجتي يود دبلتي كان أجعل أف بريتشو برباد ملي أف دبلتي ما في برباد ملي كان أولتون أف جنقانو نجرون الرهدون حديث رسول ربي رأوا في آية كان الرمرسة كان أجت انت أمتي سورة تبارك تدبلوا دندسة آية الدجر يتدبل تبداوني وإن يكاد الذين يزلقونك بأبصارهم بدا في التدبل ولا معني أذكارك يسا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله يرقيك ومن كل داء يؤذيك بسم الله yeroo torba bakka silaalatu san qabdee jechuu
kana achitti wanni of cinqaa oolanii hin jiru hanga muraasa kana akkuma sagantaa waa'ee haqiiqaa jinnii keessatti dubbannee dabarsine Imaamu Ahmad yaqiina irraa haga sadarkaa kophee fuudhee itti erga. Kophee fuudhee bakka siin jirtutti. Kophee isaa itti erga. Kophee tanaan dhayaa jedhe. Kophee tanaan rukuttan hin baay'ee malee. Kuni wal caalmaa imaanaati. Sadarkaa imaanaati wal caala. Akkuma Ibnul Qayyim Al-Waabil As-Sayyib keessa jedhan rahmatullahi alayhi. Albeen haga feete yoo qara qabaatte irreen abbaa jabaa yoo ta'e malee murtu jedhe. Haga jabeenna irree keetiitiin albeen ta'e waa murti. Irreen ambaan asitti al-yaqiinu wal-iimaan iimaana fi yaqiina. Albeen immoo qara qabdi wa huwa adh-dhikru wal-qur'aana fi hadiisa yookiin adhkaara rasuula rabbii irraa dhufe. Tun achitti tadawaa ilaahii. Inni lammaffaan ruqyaa. Ruqyaan أك ابن الحجر الأسقلاني رحمة الله عليه فتح الباري كسد دبتت أجمع العلماء على جواز الرقية. رقية قتشون نما أكا لكوبا دواء جني بدا سحري يوكين لكوبا كأجبو بوفا تير ودمي يوكي وادمي. رقية قتشون ندن دا أمرت علماءني ولي قلني يجري إجماع. رقية في داوان الله قرقر. علماء قرين قرقر جدا. ولما قريب ورا توقي رجرة دواء وان القرآن فديس الدباسني في رقيان كوني وان تعتبروا لك دبالة تجرى جتشو تبراه وان أثر وكين حديثة تنقل حديثة راندو فين جتشو وكي وانا كدواء بالا قرص الدد اللي مكاتا كنافو لما قرين الدد باسن ولدت اللي يوقبني رقيا جلاني ركون قبول له ولما عني قرين كناف جواز رقيان أكدا دأم ولمعني ولي قالني ولما قرين وان يكون اجماع متي سير اجماع كيستي اجماعني وان جابون تجرا خارق الاجماع وان جدا مجرا ولما قرين اتشي اس خلافنا ضد وان كيف سو قرنين سنين قرنين اجماع وان كان دبرين مساله براتا وان تنجبست وان كاتف مساله اجماع جنين نولفاتا ولما جدني ابن حجر الاسقلاني حركت قبل لجرا غير اجماع اتديهاتي اجماع اللي توبات رقيان شرطي وكين ولا قاسد يو قتت نتاتي جري توقف أن تكون بكلام الله وبأسمائه كلام ربي وهو القرآن وبأسمائه مكوتي ساقا قاري تحديث صحيحة في قرآن آيات سبته مركنا يسيتنا يو دوانا ما قوت نمتك أراتي توقف وأن تكون باللغة العربية أو بما يعرف معناه تكا لغة عرباته تكا وان هيك نسابيكم أفهم برالي وان هيك نسابيكم دوا قوتشو يوما قرآن فديسة كيست اللي لفوبات قارو قرآن فديسة فاللسون قبل يوان هيك نسان بيكم لتأي تما إما يوكيني مو أنتو تكا جتشوتا طلع سما وانا كشيطاني كودي شيطانا وجنها سهني لغا وان شيطاني يوكين جنين فهمو وان تأف كنا فنتو بيكم قبل لما ولا قان صدفة وألا يعتقد الإنسان أنها تشفي بذاتها إسيتو فيس جدئي نمني تأمنهم قبل بل بذات الله ربي فيس مالي إسين حقيقة متي السبب جدئي أمنوا قاف أولا قاس دان كان قد تتي رقيان ندن دامتي رقيان الاتصال كرا حديث رسول ربي إراتين أفي تبدا أد تنام بودا إجا هنا فاتي الركوتي إجا دنكسي فنات بودات إينياتي رسول ربي إراك الأفي الاغتسال لكتشو جتشو مال جتشو حديث سهل بن حنيف سيناتاتي عامر بن ربيعة وجين إسانيك أمريكا تاجرو عامر بن ربيعة سهل بن حنيف إجا ركوتي بشان كيستكم في سيكا قبي يرو رسول ربي صلى الله عليه وسلم باتني اتفيدا نساء رسول ربي مال جلاني عامر بن ربيعتي كوتو لك أدوف جلاني لك أنسس الرسول صلى الله عليه وسلم نمتج بودات إينياتي سن بشام فدة أكاتا إساء إمام الزهري الليل ولما نهدو لفكهن بشام بوبو تقبو فتي فدة نمني سن نمني بودانا من يتكل مقودم توقنا ما بيكم وتوقنا من بيكم كما بيكم اللي تهي كسي أججمو في كيو اتريت أتوان كانت تدبت تسنديف نجر كان كم قراني الاتي رفنا بشان بوبو في الديتي
achuma keessa dhiqata harka lamaan dhiqatee achuma keessa dhiqata harka. Ittuma gad deebisa. Booda afaan funyaanii fudhatee achi gad deebisa. Booda yagsil wajhahu. Booda ciqilee isaa kana dhiqa. Fuula eega dhiqee booda ciqilee isaa kana jala hin dhiqa. Yookiin akkuma wudu'aatitti illee waddaatu illee danda'a. Ulamaan gariin wudu'a kaamil yookiin iktisaal kaamil guututti matarra iktisaal akkuma janaabaa dhiqatutti akkuma jum'aaf dhiqatutti illee dhiqate. Bishaan istinjaa bahee fixee boodarra afaan funyaanii fudhatee pooppoo keessa dhaabbatee jechuudha. Harka gara bitaa mataa kanatti gara kallattii kanaan yeroo sadi kallattii kanaa yeroo sadi ofin naqee dhiqaansa kaamila ta guyyaa jum'aa namni dhiqatu yoo dhiqate illee rakkoon qabu. Yoo wudu'a illee ta'e wudu'a kaamila. Kaamila guutuu. Yoo ta'e sun nama islaama yoo ta'e muslima nama budaa muslima nama budaa kaafiraa yoo ta'e immoo suni athara isaa fuuta sanitti dhufu teenya. Kuni pooppoo fiddee akka rasuula rabbii irraa dhufetti jechuudha. Hadiisa Aamir ibn Rabiicaa yookiin hadiisa Sahli ibn Haniif gabaasa keessatti pooppoo fiddee harka kee afaan funyaan lulluqattee achi deebifta fuula dhiqatta ciqilee isaa kana dhiita boodarraa harka mirgaa kanatti bishaan buuftee jilba kee kurree tana achi keessa gadhiita harka bitaatti buuftee kurree jilbaa kee ka mirgaa irra keessa dhiita achi booda axraafa kottee miilaan dhiita wadaakila izaarihi keessa huccuu qaamatti maxxanu yookiin jala kophee huccuu gara gadiitti aanu surree ta'e yookiin tooba ta'e ka jalatti itti maxxanu ka qaama isaa tuqu isa san jala bishaan keessa keetteetuma cuunfita yookiin waan akka koofiyaa amaamaa tiishartii waan akka boodii baafatee bishaanuu keessa cuunfa boodarra bishaan san fuudhee matarraa gadi naqa duubarraan gannaqanii boodarra waan keessaa gannaqan san pooppoo san afaaniin gaggaragalchan jedhan ulamaani gariin hadiisa itti gannaqan afaaniin gaggaragalchan namtichi ituma san ka'ee deemadhaan subhaanallah kun iccitiin kun maaliin akka akkas ta'e rabbi qofa beeka summii kana rasuuli rabbii kun waan rasuula rabbii irraa dhufe sallallahu alaihi wasallam aamannaa bihi itti amannee jirra dawaan guddichi tabudaa ba'ada qur'aanaa fi hadiisa dhikradhaan dhufee tokko tana yoo naman dhiifne ta'e namni gariin ati budaadhaa xiqqoo jatee shakkee naa dhiqadhu ati jettee nama siin dhiifne jira kana ulamaani gariin dhorkanillee ulamaan garii Sheekh Saalih Al-Uthaymiin akkasuma Ibnu Baaz Ibnu Jibriin ulamaani mu'asir ulamaani zamana keenya jaarraa kana fataawa isaanii keessa akka lafa kaahanitti ta'khudhu min atharihi faana isaa fuuta jedhan inni irra deeme faana isaa jechuun waan athara isaa waan isatti maxxanu waan qaama isaatti maxxanu fakkeenya buna dhugaa hambaa buna keessattaf burcuqqoo inni keessaa dhuge weelkaasan keessattaf yookiin xaaqii koofiyaa isaa yookiin amaamaa isaa yookiin immoo Ibnu Taymiin rahmatullah alayhi majmuu' fataawa keessatti mujallada 9 irratti akka lafa kaa'anitti biyyee inni irra deeme yoo jiidhaa ta'e kophee immoo lukaan atharuma isaa waan isatti rarra'u biyyee inni irra deeme jiidhaa yoo ta'e biyyee san fuutee xiqqoo bishaan waliin mayitee dhiqatta yookiin juusii wahii dhugee hambisa ta'a yookiin bishaan wahii dhugee hambisa ta'a yookiin tooftaa goota sagantaa affeerraa nyaataa gootee isa shakkite namoota keessa waamta harka pooppoo dhiisiftu gizee dhiixu san harka isaa dhiqaansa san tooftaa gootee miidhaa haa dhiqatu harki qofti gahaadha afaan qofti gahaadha wama isatti rarra'u athara wahii gaafa kana goota tooftaa kana yoo kaafira ta'e amantaa biraa wudu'a na waddaadhachuun hin ta'u rasuuli rabbii immoo sallallahu alaihi wasallam idha istugsiltum faksilu yoo namni tokko iji keessa rukutee dhufee isin gaafate naa dhiqaa jedhe dhiqadhaafi jedhan ulamaa'ni dirqamatti dhiqatuu qaba jedhan jaalatee osoo hin ta'in dirqamatti yoo ka beekamu ta'e yoo nama amanu ta'e nama namaa fudhatu ta'e irradiya bihi yoo nama namaa qeebalu ta'e namni gariin fincilee utaalee badhee bu'an dhiisu haga sadarkaa mana murtii si dhaabuu sadarkaa san deemuu danda'a. Aywa namoonni fudhatanillee jiru amma biyya keenyatti waan amala akkasiitu hin beekamne malee biyya birootti ija ta'ee hin shakkee jedhanii waan akkasiisan hojjettuu mana keessaa fa'atu ijoollee fa'aa dhahuu danda'a. Si shakkee ijjateen yoo rahmata walii qabaate namni mu'mina wanni inni utaalee badhee bu'uuf hin jiru wanni kun salphinaa miti. Uumama rabbiiti ilmi namaa kamuu qaba. Waan inni of keessa kaa'ee miti. Dhukkubni kun. Kanaaf wanni utaalee badhee bu'ee namni loluuf hin jiru. Garuu namtichi illee maqaa isa balleessuu hin qabu namni kun budaadha jedhee bakka hunda deemee himuu illee hin qabu. Iccitii walii tiksuu barbaachisaadha. Kanaaf yoo inni ka qeebalu tahe bifa saniin dhiisisuu dirqama dhiqullee qaba.
yoo inni nama hin qeeballe yookiin nama hin shakka nama hin fudhanne ta'e tooftaawwan amma jenne saniin ta'a. Yoo nama hin beekamne ta'e hoo Nama inni hin beekne ta'e. akka budaan nyaatte beeyta. Kana ulamaan islaamaa adkaara qur'aana hadiisa rasuula rabbii irraa akka dhufe itti qaraata sani achitti wantoota akka dawaa muraasa waan akka bishaan zamzamaa irratti qara'u bishaan zamzamaa mataan isaatu dawaadha. Dawaadha inni. Wa khayru maa'in alaa wajhi al-ard akkuma rasuula rabbii irraa dhufe bishaan kabaja qabu irra filamaan bishaanwwan addunyaa keessa jiru keessa bishaan kabaja guddaa qabu bishaan faayidaa guddaa qabu bishaan zamzami jedha rasuulli. Akkuma hadiisa Hasan keessatti Aisha irraa taphate Aisha wakaanat taxmilu ma'ahaa ta'khudhuhu makkaa wayita dhuftu hajjii yookiin umraa dhuftu bishaan san waraabattee qalqalloo qiyyattee madiinatti galti. Ma akkana goote jedhanii gaafannaan Nabi Muhammadiin isaanii qalqallootti buufatanii madiinatti hin galan arge jetti. Kanaaf rasuula hadiisa keessatti sallallahu alaihi wasallam hadiisa ulamaan gariin sahiha jedhanii gariin da'iifa jedhanii garuu raajixni hadiisni hasani. Maa'u zamzam limaa shuriba lahu. Bishaan zamzam homa dhugameef namaa ta'a jedhan. Zaata isaatiin fayyisaa miti. Ofii qaama isaatiin waa godhaa miti bishaan sun waa namaa godhaaf osoo hin taane sabab isaatiin rabbi waa namaa godhaadha. Bishaan zamzam wayita dhugu namni ulaagaa sadii akka inni itti fayyadu tokkoffaa zaata isaatu na fayyada jettee amanuu dhabu sabab isaatiin rabbi na fayyada jettee of amansiisu. Lammaffaan an taquuda caalaan teette dhugu. Lammaffaa wa an tadhkura Allah. Ulamaan garii istiqbaalul qiblatti illee garagaluu jedhanii. Inni sadaffaa yookiin afraffaan bismillaahi jettee dhuguudha. Inni afraffaa inni shanaffaa immoo yeroo sadiitti adda qoodu dhugaansa akkuma bishaan kamuu itti dhuynu dhugaatii kamuu itti dhuynu yeroo takkatti liqimsuu osoo hin taane akka shari'aa sadii hafuura baafataa jidduutti hafuura baafataa yeroo sadiitti fixu. Kun sunnaa waafaquudha. Wanni sunnaa waafaqu barakaa qaba. Wanni sunnaa rasuula rabbiitii wajjii wal simu waan barakaa qabuuf wantoota kanneen yoo godhan ni fayyadaa jedhan. Kanaafuu bishaan zamzam waan akka sihirii filleen fayyada. Waan akka ija jinnii budaa filleen fayyada. Waan akka budaa waan akka hisdii filleen fayyada. Keessattuu yoo qur'aana itti qara'anii muka sidrii baala torba jiidhaadhaan tuman. Mukni sidrii hadiisaa wanni dhufeen jiruu jedhan ulamaani gariin faayidaa isaa keessatti. Walaakin Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi kitaaba dawaa'aa keessatti hedduu irraa haasa'e faayidaa isaa mujarrab waan xiinxallamee qabatamaan dawaan irra gahame. Wanni hundi hadiisaan dubbatamuu qabu. Wanni dawaa keessatti wanni jireenya namaatti rarra'u waan zamanni adeemsa zamanaa keessatti jijjiiramaa dhufu hundi isaa hadiisaa fi quraana keessa barbaaduun qabdu rabbi balbala isaa banee dhiise. Kanaaf waan akka bishaan zamzam ulamaani gariin bishaan roobaallee barakaa qaba jedhan bishaan afurii qoodama bishaan sadarkaadhaan irra filamaan bishaanii akthar irra hedduun ulamaa irra jiran bishaan quba Nabi Muhammad keessaa yaa'e bishaan barakaa fi ulfina guddaa qabu bishaan quba rasuula rabbii keessaa jige kama thabata fi sahih gaafa nama 1,300 yookiin 1,500 bishaan quba Nabi Muhammad keessaa dhangala'een dhuganii horii obaafatanii ittiin miiccatanii ittiin qamashatanii bukoo ittiin godhatan sallallahu alaihi wasallam. Bishaan lammaffaa maa'u zamzam sadarkatti ulfinatti barakatti innahu ta'aamu tu'mi wa shifaa'un fi as-suqmi rasuul rabbi alaihi salatu wassalam. Inni sadaffaan ماء المطر بشان سمي بشان ربا وأنزلنا من السماء ماء مباركة بشان كله بركاء ديقرمي سمي الرئيس نيبوفني أكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتبشان رومني روبو أولا ويترومني جلق أبو سن منك يساقدي أتالاني رسولي وفتو في الرفولاني كيسر أبدا إنه حديث أحد بربه إن أما كان رفاجي رجلا رسول ربي صلى الله عليه وسلم بركاء أباتشو كان فلما الاستشفاء حتى عبد الله بن عباس ويترومني روبو ميشا إساقري هوري إساقري بشاني روبت قدي باسا بركان سو اتها روبوف ما شاء الله وني مو رسول ربي رالي سبته ولما قريوان كان بلبلا يوبن اللي وان براكي سقلا تكيسو برباچسا علماء نجدان جيران غرو مو ايغا ربي القرآن كيست بشان بركاته ورقابه كسم آية غاف ليلة الكم بدري رومي بدري هل كان غافا جمعة قلقلة غاف بر جمعة أفديم إيغا بدري نبي محمد فنيكو باتن صاحبو توجين روب سي ربي روب نسون ربي القرآن فايدا روب سر روبسو ويتهمو وليذهب عنكم رجس الشيطان شر شيطانا فكنا دكوبا شيطانا اسن الرادقو فيه ولما نقري رزي كان وانا كسهري بودا وانا كإجا وان شيطان التررو كمو
bishaan roobaa ni fayyisaa, ni baraaraa, qulqulleessatti ulamaan gariin keessaa fudhatan jiran. Kanaaf bishaan roobaa faayidaa ni qabaataa li'annahu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بحرا في برتي فسادني ملأتي جرا، فسادني كل ما بركة جبسة. قالوا بشان روبا بشان أرضي يسرونتي. ظهر الفساد في الأرض والسماء إن ربي. كان أفو بشان روبا كسبة. كروبا كسبة سمير. ما أسيان إلما نمان أكمل. يوكين ما أسيان دداتك إيه بركان رام فود أمني. بشان كل ربي برهقك يا إلى قيام الساعة غاف دنيا بوتوت بشان روبا فايدة.